Shakkiif gaaffii tokko malee nuti mo'ata. Kanaaf badhaasa keenya. Immoo yeroo isin duune. Kana dura yaaduu sirra. Amma barbaadde. Nama jabaa hojii keenyaafis sirriitti akka garaa keenyaatti nu ta'u reef argan. Doofitti na rifachiisanii. Gaammi. Dhugaa tokko sitti moo urjii ana tachiisa. Sila kuffisuuf jettee dhaabde amma immoo dhaabuudhaaf jedhi kuffise. Silas jireenyi kee faalladha miteeti. Dachee kanarraa maatii koo taansee kana ni jaalladhu ishee. Inni maayyuu immoo maatii koo caalaan ishee jaalladha. Ati maaliif natti himta? Kana maal jedheen sitti himame? Hiree na amani. Ani beekaas ta'e gammeen akka isaan shakkaman hin goone. Dhimma mataa keetiiti. Na amanii? Si amanuu? Si amanis bu'aasaa argeera bara. Karaa kamiin na gargaaruu barbaadde? Sirra beekuu baadhus namoota shakkite irratti waan sirrii goote jedheera. Kolfitee duudeetti. Kuni tan bona maarsisa malee nama kolfisiisaa amma. Dhaliyaanonni jecha tokko qabu. Quba kee tokko duuba hin dhokatinii jedhu. Hireen amma eessa jirti? Anuun beeku. Kanaafuu amma mana duwwaatti akka hin galleef otoo deemtee wayyuura. Shirra kan kee bulee kee iyyuu hin dhumute. Nuti akkam taanu? Inumaayyuu poliitikoo yaada irreechaa tutte miti. Achis geessitanii yaaddoo galchitti baafate.